Akkam jirtu daawwattoota keenya kun EMN Plus irraa immoo yeroo ardaa gaazexeessaa irra geenye jirra. Ardaa gaazexeessaa keenya har'aa piroojeektiiwwan gurguddoo magaalaan Finfinnee aadaa yeroo qabametti saffisaa fi qulqullinaan xumuruu kan irratti wajji wal qabatee maal fakkaate? Kun immoo diinagdee utubuu keessatti diinagdee biyyaa ijaaruu maqaa biyyaa ijaaruu keessatti gahee hammamii qaba? Meegaawwan piroojeektiiwwan kun immoo carraa hojii uumuu wajjin dabalatee hawaasummaa akkasuma diinagdee fi aadaa ofii calaqqisiisuu wajjin wal qabatee illee maal fakkaata kan jedhu irratti Mangashaa Daargee Zallaqaa ol jirra. Anis Abdiisaa Fufaa qophii keenya ardaa gaazexeessaa hanga xumuraatti si wajjin kan turu ta'a nu hordofa. Daawwattoota keenya egaa walitti deebinee jirra. Egaa Mangashaa fi Zallaqaan baga nagaan dhuftanii. Haa ta'u aadaan piroojeektoota gurguddoo akkasuma piroojeektoota kaanillee yeroo qabameetti saffisaa fi qulqullinaan magaalaan Finfinnee jalqabdee xumuruu kun muuxannoo gaarii ta'aa jira. Akka biyyaatti maqaa biyyaa ijaaruu keessatti carraa hojii bal'aa uumuu keessatti hawaasummaa diinagdee wajjin wal qabatee keessumaa yoo fudhannee godambaa guddicha Adwaa kana wajjin wal qabatee piroojeektoota gurguddoodha. Mee Finfinneen maal fakkaatti gama kanaan? Piroojeektiin kanaan dura aadaan duraan ture waggoota 10 dura waggoota 6 dura dhagaan bu'uuraan kaa'ama. Dhagaa bu'uuraa kaa'amu garuu piroojeektii tokko jechuudhaaf dhagaa bu'uuraa sana walitti qabu guuruu malee xumurameen argamu piroojeektiin sun. Piroojeektii dhimma bishaanis haa ta'u fayyaa wajjin barnoota wajjin wal qabatees haa ta'u Finfinneen garuu yeroo dhiyoos waggoota 5 asitti waggoota 6 asitti aadaa piroojeektii tokko jalqabanii yeroo qabameefitti saffisaan qulqullinaan xumuranii gara hojiitti hiikuun magaalaa kanas biyya kanas maqaa biyya ijaaruu keessatti iddoo olaanaa yeroo inni argamu yeroo inni daawwatamu yeroo inni irraa baratamu ta'aa jira. Mee Mangashaa kanarraa kaana maal fakkaatti Finfinneen? Egaa akkumatti jalqabarra kaastee keessumaa magaalaa Finfinnee keessattis haa ta'u akka biyyaatti piroojeektoota xumursiisuu wajjin wal qabatee aadaan jiru maal fakkaataa waggoottan darbanii fi keessumaa waggoottan jijjiiramaas maali garaagarummaan jiru jennee kaasuu dandeenya jechuudha. Kana wal qabatee keessumaa wanni waggoottan jijjiiramaa keessatti mul'achaa dhufe aadaan piroojeektoota xumursiisuu kun akkaataa kanaan dura ture irraa bifa addaatiin jijjiirama guddaa kan inni argisiisaa jiru jechuudha. Kanaan dura akkati jalqaba kaastee dhakaa bu'uuraatu kaa'ama. Dhakaan bu'uuraa erga kaa'amee deemee waggaa 5 waggaa 4 booda gaafa deebitee dhuftu dhakaan bu'uuraa sanatu jira. Qaamni itti gaafatamummaa fudhatus yeroo sana keessa badaa hin turre jechuudha. Maaliif? Hoggansi gaafa jijjiiramu anatu kaa'e miti kun nu laallatudha kan ka'aa ture bakka hedduutti hundi keenya kan beeknu jechuudha. Haa ta'u garuu keessumaa akka magaalaa Finfinneetti xiyyeeffannoodhaan wanni nuyi kaasnu waggoota jijjiiramaa as aadaan piroojeektoota xumursiisuu maal fakkaata? Piroojeektoonni magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamaa jiran immoo piroojeektoota akkamiidha jennee ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Kanaan wal qabatee piroojeektoonni meegaa yookaan immoo piroojeektoonni gurguddoo jedhaman magaalaa Finfinnee keessatti waggoota jijjiiramaa as qabamanii hojiin isaanii eegalame waggootuma 5 keessatti kan isaan xumuramanii yeroo ammaa kana tajaajila kennuu jalqabanii jechuudha. Kanaa wajjin wal qabatee aadaan kun akkamiin dhufe? Maali aadaan jijjiirame kana? Kutannoo hoggansa bira jirus faayidaa isaas meeshaa isaa akkasuma kaasuu dandeenya jechuudha. Kanaaf aadaan piroojeektoota kana xumursiisuu akkamiin dhufe kan jedhu tokkoffaa akkaataan hojii piroojeektoota irratti hojjetamaa ture kan jijjiirame ta'uusaa argineetu jirra jechuudha. Yeroo wajjin fudhachuu dandeenya. Kanaan dura piroojeektiin tokko gaafa hojjetamu akkuma waajjira mootummaa sa'a 2 walakkaatti hattee jalqabdee sa'a 11 walakkaatti dhaabdee deemta piroojeektii hojjechuu jechuudha. Haa ta'u garuu yeroo muraasaas wanti magaalaa Finfinnee keessatti argame piroojeektiin tokko sa'aatii 24 akkamitti hojjechuu dandeenya wanni jedhu kutannoon hoggansaa bakka kanatti dhufe piroojeektoonni magaalaa Finfinnee keessatti hojjetaman yeroo qabameef keessatti qulqullinaa fi saffisaan akka isaan xumuraman kan taasise keessaa kutannoon hoggansaa isa tokko jennee kaasuu dandeenya jechuudha. Keessumaati gaafa piroojeektiin tokko jalqabamu warri piroojeektii jalqabsan maarraa kaanitti kan jedhu ilaaluu qabna. Fakkeenyaaf amma jijjiiramaan dura akkuma Mangashaan kaasaa ture kan piroojeektiin jalqabamu bu'aa siyaasa duwwaafi. Amma garuu xiyyeeffannoon guddaan mootummaan laatee jiru keessumaati Finfinnee akkuma beektanii namummaa irratti kan xiyyeeffatu. Namummaa irratti kan xiyyeeffatamu erga ta'e immoo namummaa irratti xiyyeeffatee bu'aan hawaasaaf fiduu irratti kan xiyyeeffatu. Bu'aa hawaasaaf fiduuf immoo yeroo qabame irratti maallaqa ta'a yookaan baajeta barbaachisuuni kan inni xumuramuu qabu jedhamee abbaan eenyu maala akka hojjetu jalqabachuudha xumurameeti kan ka'u. Qindoominni achi keessatti mul'ate fakkeenyaaf kanaan dura qaamni piroojeektoota hojjetan waliin dubbisan fakkeenyaaf amma daandiin yoo hojjetamu humni ibsaa jiraachuu danda'a bishaan jiraachuu danda'a wal dubbisuun hin jiru. Waliin beeku garuu amma maaltu dhufee qindoomina jira sentirii tokkooti kan hoogganamu
yoom xumuramuu qabaa eenyuti maal hojjechuu qaba kan jedhu jechuudha. Piroojeektiin tokko immoo xumuruuf yeroo jalqabaa maal gochuu qabdaa eessaa feezii kam akkamiin xumuramuu qaba kan jedhu itti gaafatummaa wajjin itti laatta jechuudha. Keessumaa duraan kan ture siyaasa qofaaf galtee siyaasaa qofaaf akkana hojjenne dhagaa bu'uuraa keenya kana hojjechuufi jedhamee callisaniituma ittiin of dhaadhessuu qofa ture. Amma garuu namooma irratti kan xiyyeeffate nama fayyadu hawaasa fayyadu biyya jijjiiru biyya bu'uura godhatanii hawaasa bu'uura godhatanii amma yeroo dhiyoos yaadattu ta'e yommuu piroojeektoonni kun hojjetamanii yoo magaalaa Finfinnee qulqulleessuudha ta'e misooma koriidarii ta'e waan ta'e hawaasa fuudhanii iddoo isaaf maluu fi iddoo isaaf mijatu iddoo qulqulluu ta'e geessu kun namoomaa jechuudha. Piroojeektiin achi hawaasi iddoo sanarraa ka'e immoo piroojeektii meegaawwan gurguddaa kana amalganii ta'e iddoowwan amma jennu kanarraa namoota tokko namoonni kaanoo sadaqanii yoo hordofnu oduudhaan gabaasaa turre iddoon haalli isaanii mijate iddoo mana ammayyaa ta'e qulqulluu ta'e haala mijataa bishaan qulqulluu haala qilleensaa kan buufata fayyaa manneen barnootaa guutuu kan ta'e bu'uuraalee misoomaa kanaan qindoominni duraan teeleen humni ibsaa bishaan daandiin waliin beekan turan gaafa piroojeektoonni hojjetaman har'a garuu wal faana qaamni hundumtuu baasii mataasaa qabatee misoomni koriidariin daandiin gaafa hojjetamu teeleen kansaa akkaataa kamii akka deebisu bishaan kansaa daandiin hundumtuu akkasitti wal dubbisaa qindoominni jiraachuun kuni piroojeektiin kun dafee akka xumuramu taasisa. Maaliif duraan amma tokko yoo daandii hojjete kan koo kan teelee sirriitti hojjetanii han daandiin hojjete dhufee diiga. Bajetni biyyaa akkatti qisaasamaa ture. Amma garuu qindoomina ture. Inni biraan akkuma silaa mangashaan kaasee kutannoon hooggansaa. 27-24 ni jedhamu kun. Amma sa'aatii 8 hojjetee namni maal ofirraa dhibdee maaltu dhibdeedhaan achumaan dhiisee deema. Amma garuu namni guyyaa 7 sa'aatii 24 hojjechuun aadaan piroojeektii dafanii xumuruu kun kan dhufe kutannoo kana aadaan hojii jijjiirame. Namni keenya sa'aatii 8 jedha. Sa'aatii 8 sana yoo hojjetee raawwatte yaadde sa'aatii utuma qabatamaadhaan ilaalame sa'aatii 4-3 caalaan hojjetu. Kaan inni dhibaa achi gama diinagdee keessatti jijjiiramee dhufe magaalumatti keessatti iyyuu carraa hojii hojii wal qabatee diinagdee biyyaa utubuuf guddisuu magaalaa Finfinnee hawwattuu taasisuu keessatti mee mangeessirraan qaba. Egaa akkuma tikaastee keessumaa piroojeektoonni gurguddoon erga hojjetamanii faayidaa hawaasaaf qaban immoo bu'aawwan akkamii fiduu danda'an. Xumuramuu isaaniin durayyuu dinagdee biyyaa keessatti otuma hojjetamaniyyuu osoo hojjetamanii wanti isaan bu'aa buusantu jira. Fakkeenyaaf piroojeektiin tokko har'a qabamee waggaa 5 lakkoofsa yoo ta'e osoo hojjetamu baasiin piroojeektii kanaa immoo waggaadhaan dabalaatu deema. Piroojeektiin kun waggaa 10 lakkoofsa yoo ta'e waan barana ittiin jalqabdee fi waggaa 10 irratti hin xumursiistu garaagarummaa guddaa qaba. Asuma irratti jalqaba ijaarsi isaa yeroo xumuramu keessa irratti iyyuu dinagdee biyyaa keessatti qoodanni qabu guddaadha jennee kaasuu dandeenya. Maaliif kanaan dura hin beekna piroojeektoonni gurguddoon biyya kana keessatti maallaqa meeqaan jalqabamanii yeroo harkifatan maallaqa meeqaan xumuramanii akka jedhamu kaasuun hin dandeenya jechuudha. Kanaaf dinagdee biyyaa keessatti qisaasamina maallaqaa hambisuu keessatti ijaarsi isaa dafee xumurame mataan isaa galtee tokko jechuu dandeenya jechuudha. Erga ijaaramee tajaajila kennuu jalqabeen lammiilee biyya kanaaf gama siyaasaan gama dinagdeef hawaasummaatiin hiikoo akkamii qaba jennee immoo ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf piroojeektoonni gurguddoon magaalaa Finfinnee keessatti hojjetaman hedduun isaanii kanneen carraa hojii uumanii fi namooma irratti xiyyeeffatan jenneetu kan kaasaa jirru jechuudha. Magaalaa Finfinnee keessatti yoo ilaalte piroojeektoonni osoo hojjetamaa jiranii gabaasa yeroo garaagaraa dhiyaatuun akkuma hubannu namoota 50,000 olii fida. Osoo hojjetamanii kan isaan carraa hojii uuman. Lammata iddoowwan ga'umsa turizimiidha. Piroojeektoonni hojjetaman magaalaa Finfinnee keessatti baay'een isaanii madda galii kan ta'anii fi sharafa alaa argamsiisuu kan danda'an isaan kanaan dura hin jirre bifa addaatiin kaasuu hin danda'amaa jechuudha. Gama dinagdeetiin bu'aa kana kaasuu hin dandeenya. Meeshaaleen asirratti keessumaa giddu gala bashannana ispoortiiwwan dargaggoonni keenya duraan iddoo ta'anitti dabarsuu wantoonni akkasii meegaa piroojeektiiwwan gurguddoon kun ijaaramuun hawaasa diinagdee faayidaa isaa gama kanaan akkamitti ibsama? Faayidaa hedduudha kan inni qabu. Fakkeenyaaf gama galiitiin fudhachuu dandeenya. Namni achi keessatti hojjetee jiruuf jireenya isaa gaggeeffachuu danda'a. Kan biraan saayikooloojikaalii akkasumas karaa fayyaatiin wal qabatu. Fakkeenyaaf amma naannoo qulqulluu ta'e tokkotti amma Finfinnee fakkeenyaaf fudhatan iddoo baay'eetti qulqullinni ishee eegameeti bakka piroojeektoonni gurguddoon kun ijaaramanitti qulqullinni eegamee uummanni illee aadaan ittiin qulqullina isaa eeggachuu sadarkaan jireenya isaa illee baay'ee fooyya'aa jira. Inni kun mataan isaa aadaa uummatichaa jijjiiraa jiraachuu sadarkaa biyyattii illee ol kaasaa jiraachuu sadarkaa biyyattii ol kaasa jechuun immoo maal jechuudha
biyyi kun waan barbaadu waan hedduu qabaachuu dandeessi. Fakkeenyaaf karaa dippiloomaasii ta'uu danda'a, karaa siyaasaa ta'uu danda'a. Kallattii sanaanii bu'aa guddaa argachuu dandeenya jechuudha. Kan biraan immoo piroojeektiin akkasiin gaafa gurguddaan hojjetamaa deemu namni dhuunfaan illee gara jireenya dhuunfaa isaatti fidata. Fakkeenyaaf mootummaan hojii akkasii hojjete hojii xaba jijjiiran game changer jedhu warri faranjiin xaba jijjiiran akkasii kan hojjechuu erga danda'ameeti nama tokkoof leessanii laata jechuudha. Nam tokkoon namaa jireenya korratti waan hin danda'amne jedhee yaadu akka danda'amu hubata jechuudha. Kanaafuu kallattii kanaanii namni dhuunfaatillee gara ofiisaatti deebisee jireenya isaa irratti waan jijjiirama fiduu danda'a jechuudha. Kan biraan karaa fayyaatiin fudhachuu dandeenya. Yeroo baay'ee Finfinnee keessa fudhattee ta'e fakkeenyaaf iddoo baay'eeti Finfinneen gaafa ka'u foolii badaadha kan sitti mul'atu yookaan immoo impireeshinii akkasiidha. Amma garuu iddoon baay'ee magariisadha, foolii namatti toluutu jira. Inni kun immoo maal godhaa? Akkati waan jaallattu, akkati nageenya qabdu, akkati fayyummaan kee eegamu. Daa'imman fakkeenyaaf akka barbaadan taphatanii galuu danda'u. Mana yaalaatti baasii baastuun xiqqaatachuudha achiini. Baasii xiqqaatachuun immoo baasii sanaa fi dhimma biraaf oolfataa jechuudha maatiin sun. Kanaafuu faayidaan kun walitti hidhameeti kan inni deemu jechuudha. Maqaa gaarii biyyaa uumuu keessatti. Maqaa gaarii biyyaa uumuu keessatti Finfinnee nama ofirra darbitee biyyaafillee maqaa gaarii uumaa jirti. Namoonni baay'een kan dura akka kaasaa turre yeroo baay'ee amma teessoon gamtaa Afrikaa Finfinnee keessa kan ture iddoo biraatti adeemu kan jedhaa turan maaliif? Qulqullinni ishee idil addunyaa yookaan immoo ingituudha. Amma garuu sanarra darbeeyyuu ofii isaaniiyyuu akkamittiin dhufne akkamittiin bashannanan sadarkaa jedhan irra ga'e jechuudha. Kanaafuu hojiin maal godha? Hojiin ofuma isaa hin dubbata jechuudha. Kan mari'ataa jirru dhimmoota piroojeektiiwwan gurguddaa meegaa piroojeektis jedhama magaalaa Finfinnee keessatti hojiin aadaan piroojeektii yeroon jalqabanii saffisaan fi qulqullinaan yeroo qabameefitti xumuruun kun faayidaa akkamii fidee dhufaa jira? Maqaa gaarii biyyaa ijaaruu keessatti, carraa hojii uumuu keessatti, diinagdee biyyaa utubuu keessatti isa jedhu Mangashaa Dargee Zallaqaa Oljirraa fi Anis Abdiisaa Fufaa kan irratti mari'achaa jirra. Egaa ammas nu waliin turaa isiniin jenna. Mee amma immoo gara giddugala konveenshinii idil addunyaa yeroo darbee eebbifame kan hojii wal qabatee qaamoleen hawaasaa garaagaraa iddoo adda addaatii dhaqanii daawwataa jiru. Guyyoota 10 gaafa eebbaarraa kaasee itti fufinsaan banaa ta'ee qaamoleen hawaasaa garaagaraa aartistoonni, abbootiin gadaa, haadholiin siinqee, abbootiin amantaa, namoonni barsiisonni, barattoonni dhaqanii daawwataati jiru. Wanti guddaa waan guddaa fidee dhufaa jira giddugalli konveenshinii kun. Giddugala konveenshinii idil addunyaa addis jedhamee iddoo barbaachisaaf iddoo murteessaatti kaaree hektaara gara 40 irratti kan ijaarame hoteelota sadarkaa isaanii eeggatan kan qabu waan hedduu of keessaa qaba booda irratti dhufna. Kunoo maal fidee dhufaa jira? Magaalaa Finfinnee maqaa biyyaa maqaa biyyattii kana ijaaruu guddisuu keessatti giddugala konfiraansii, egzibiishinii, iddoowwan agarsiisaa, iddoowwan biizinesii yookaan immoo daldala giddugala daldalaa guddaa akka taatuuf magaalaan Finfinnee carraa akkamii fidee dhufaa jira? Akkamitti ibsuu hin danda'ama isa jedhu kanarraa kana Mangee. Keessumaa giddugaloonni akkanaa kun sadarkaa idil addunyaattis haa ta'u biyyoota Afrikaa keessatti biyyoonni akkamiin itti fayyadamaa turanii maal qabu? Yeroo ammaa kana immoo kan Itoophiyaan ijaarte kun bu'aa akkamii fiduu danda'a kan jedhu irratti baay'inaan kan nuti dubbannu. Keessumaa kanaan wal qabatee giddugalli kun ijaaramuun isaa kan kanaan dura hawwiin ture. Maaliif? Biyyoota bakkee biraa. Biyyoota biraa keessatti biyyoota. Maal ta'u otoo biyya keenya keessatti jiraate? Awurooppaa keessatti ta'u Afrikaan biyyoota tokko keessatti illee haga kan Awurooppaa kana kan Ameerikaa kana ta'uu dhiisuu danda'a malee ni jira jechuudha. Hawwii fi fedhiin uummataa garuu wantoonni biyyoota alaa keessa turan sun utuu Itoophiyaatti dhufanii wanna jiru namoonni baay'een yaada kana qabu turan. Haa ta'u garuu akkuma jalqaba kaasne jijjiiramaa as immoo magaalaan Finfinnee magaalaa miidhagduu magaalaa dorgomtuu taate ijaaruudhaaf hojii hojjetamaa jiru keessaa giddugalli akkanaa kun murteessaa akka ta'e beekamaadha jechuudha. Kanaaf mootummaanis kana irratti xiyyeeffatee kan inni hojjetee tibba kana eebbaaf ga'ee jechuudha. Egaa giddugalli kun gama dinagdeetiin, hawaasummaatiin, gama siyaasaatiin maal fidee dhufuu danda'a? Ka jedhu asirraatti kan jalqabnu jechuudha. Giddugalli kun keessumaa kan inni ijaarame akkuma beeknu naannoo kamitti? Naannoo buufata xiyyaaraa idil addunyaa booleetti ta'etti dhiyoodha jechuudha. Kanaaf wal qabatee bakka kanatti paarkii boolee lamii cinatti industiriin bakka sanatti babal'achaa jirus jira jechuudha. Kanaaf wal qabatee maal fida Itoophiyaadhaaf maanni giddugalli kun kan inni of keessatti qabatee jiru kan jiru irraa jalqabne giddugalli kun mataan isaa giddugala agarsiisaa, giddugala konfereensii, giddugala turizimiidha. Giddugala bashannanaa giddugala bashannanaa aadaan itti mul'atu. Yoo ilaalles keessatti yeroo ammaa kana giddugalli kun erga ijaaramee tajaajilaaf banaa ta'ee achitti yeroo ammaa kana agarsiisonni garaagaraa kallattii garaagaraatiin dhufaatee jiru jechuudha. Maali agarsiisni achi keessa jiru? Fakkeenyaaf gama oomishaalee qonnaatiin
gama kalaqaatiin gama artificial intelligenceetiin hojiiwwan hojjetaman biyya kana keessatti faayidaa guddaadha kan inni qabu. Iddooti beezallaqaan xiqqoo itti dabaluuf xiqqoo amma yeroo baay'ee yeroo tokko yoo callisnee waan xumurame tokko yoo ilaallu waan salphaa nutti fakkaachuu danda'a. Faranjoonni maal jedhu the means justify the end jedhu. Akkaataa itti deemtu dhuma kee murteessaa jechuudha. Projektiin kun gaafa jalqabamu akkamittiin jalqabame yaada kamiin jalqabame akkamittiin hojjetame yoo jennee ilaallu fakkeenyaaf amma kaleessa projektoota adda addaa daawwachaa ture qacarraa ta'e gaafa qulqullaa'ee gaafa bareedee gaafa argetu waan salphaatti fakkaachuu danda'a. Garuu namoonni achi keessatti hojjetanii halkanii guyyaa gaafa isaan sa'aatii 24 hojjetanii awwaara uffatanii dhoqqee rooban jedhanii kallattii kanaanii yoo ilaaltu dubbichi amma akka inni cimaa ta'e arguu dandeessa. Amma dhaabbata ammas konvenshinii kana ammas ga'u kana Itoophiyaan humna isheetiin ijaarte gitti gaafa akka itti ilaaltu salphaatu danda'a. Garuu kaappaasitii ammasii hin qabu. Hektaara 40 irratti kan ijaarame. Namoota fakkeenyaaf alatti gara 50,000 qabachuu kan danda'u. Public space kan jedhamu jechuudha. Kallattii kana taatiiwwan garaagaraa keessummeessuu kan danda'u. Kun maal argisiisa? Cichooma argisiisa achi keessatti. Hojii tokko jalqabuu duwwaa miti hidhatanii jalqabanii sana immoo xumuruu hin danda'a jedhanii koomitimentii keessumaati kanneen projektoota kana gaggeessan mootummaa dabalatee jechuudha. Cichoomina argisiisa kun. Cichoomina kutannoo argisiisa. Maaliif yeroo tokko waan salphaa tokko abdii kutachiisuu danda'a. Maallaqni dhibuu danda'a yookaanis immoo hojjetaan fakkeenyaaf amma aadaan hojii keenyaa fi kan hin mijanne yeroo baay'ee sana wajjin wal qabatee tariitii waan hedduu si mudachuu danda'a. Garuu kan hundumaa keessa cabsanii galma kana fakkaatu galma maqaa gaarii biyyaa geemichi jijjiiruu danda'u jechuudha. Biyya kana keessatti waa'ee siyaasaa wajjin wal qabatees ta'uu danda'a, dinagdee wajjin wal qabachuu danda'a, akkasumas regional integrity dha. Regional integrity jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf Afrikaa biyyoota Afrikaa tokko goona gaafa jennu biyyoonni Afrikaa kan tokko taane dhufanii walitti dabalamuu miti. Qabeenya akkasitti kan tokko godhu jechuudha. Bakka konferensii, bakka yaadni itti burqu, bakka beektonni itti waa yaada maddisiisan, bakka beekumsi keessaa waraabamu. Beekumsi keessaa waraabamu. Kallattii kanaanii faayidaa guddaa kan qabu projektoonni akkasii kuni biyya darbanii addunyaa yookaanis immoo Afrikaa jijjiiruu danda'u. Giddugalli konvenshinii idil addunyaa addis kuni akkuma ammasiin kaastan mooraa baay'ee bal'aadha. Hektaara 40 irratti argama. Hoteelota dabalatee gara hektaara 40 irratti kan buufate magariisummaan kan miidhage baay'ee hawwataa fi bakka dhaabbii konkolaatota gara 2,000 ol al takkatti dhaabuu kan danda'u. Galma wayii gurguddoo galma walgahii gurguddoo 2 fi galmoota giddu galeessaa xixiqqaa 8 kan qabu hirmaattota hanga 10,000 al takkatti keessummeessuu kan danda'u biiroolee baankota suuqiiwwan akkuma mangeen kaasee kaaffee fi riistooraantiiwwan gurguddoo kan qabu akkuma ammoo zallaqaan kaasee taateewwan dirree irraa keessummeessuu bakka kaaree meetira 15,000 kan qabuu fi hanga nama 50,000 keessummeessuu danda'a. Geejjibaaf illee bakka mijataadha sila kaasneerra. Buufata xiyyaaraa idil addunyaa boolee cinatti argama. Magaalaa Finfinnee irra darbee maqaa gaarii biyyaa ijaaruu keessatti iddoo guddaa qaba. Madda galii olaanaa fida. Teekinooloojii ceesisaa turizimii hojii wal qabatee illee kana hojii wal qabatee ministeerri muummee waan baay'ee kaasaniiru maal jedhanii bakka yaada itti wal jijjiiruudhaan beekumsi keessaa waraabamuudha bakki kuni. Bakka waggaa dheeraaf Itoophiyaan hawwaa turte magaalli Finfinnee hawwaa turte biyyoota biraarra dharra'aa turre har'a garuu asitti argame kun biyyoota Afrikaa walitti hidha. Qooda guddaa qaba. Qooda guddaa qaba. Akka isaan kaasanitti keessumaa ji'a muraasa booda konfiraansii egzibiishinii idil addunyaa AI artificial intelligencein walgahiisaa konfiraansiisaa bakka kanatti giddugala konvenshinii idil addunyaa addis kana keessatti akka gaggeeffatullee kaasanii jiru. Kanaaf dargaggoonni hedduun bakka dhaqanii oomisha biizinesii irraa baran biizinesii isaanii itti daldalatan abbootiin qabeenyaa investoroonni biyya alaa fi biyya keessaa dhufanii iddoo sana qabeenya itti waliin jiran iddoo itti deemanii fudhannoo fudhachuun hin barbaachisu. Kana qabatamaan immoo eyewitness inni jennu kun ati argiteetta mee isarrattis teekinooloojii ceesisuu yommuu jennu maaltu irraa baratama amma waa'ee agarsiisa egzibiishinii oomishaalee adda addaa wajjin kalaqa wajjin waan kaastee qabda teekinooloojii ceesisuu wajjin wal qabatee akkamitti ibsuu dandeenya? Egaa keessuma giddugalli ijaarame kun gama faayidaa isaatiin yoo ilaalle faayidaawwan gurguddoo qaba jennee kaasuu dandeenya. Giddugalli kun giddugala qorannoo fi qo'annoo ta'uu danda'a. Giddugalli kun bakka ce'umsa teekinooloojii ta'uu danda'a. Giddugalli kun kana qofatu kanaan dura yoo ilaalle giddugalli agarsiisaa fi egzibiishinii kun Itoophiyaa keessatti bifa kamiin turanii waanuma xixiqqoo fakkeenyaaf waan xixiqqoo namni fidee dhufee torban tokko fataatu yookaan immoo sagantaan gaafa qophaa'u kan inni achi sanatti waa daawwatee achumaan diigamee deddeemu jechuudha. Giddugalli kun mataan isaa akkaataa kanaan ijaaramee dhaabbataa ta'uunsaa
Tokkoffaa itti fufinsaanii qabeenya Itoophiyaa beeksisuu keessatti shoora olaanaadha kan inni qabu. Lammata hariiroon obbolummaa sabaa fi sablammoota Itoophiyaa gidduu jiru qabeenyi Itoophiyaa keessa jiru maal fakkaata kan jiru dhaabbataadhaan bakka sanaa deemtee daawwachuu dandeessa jechuudha. Ceemsa teknooloojiitiin gaafa laallu keessumaa bakka sanatti kan dhiyaataa jiru yeroo ammaa kana namoonni kalaqa garaagaraa hojjetan bakka sanatti kan isaan fidanii argisiisaa jiran. Dargaggoonni keessumaa yeroo ammaa kana teknooloojiitti dhiyoo ta'anii hojiiwwan namooma irratti xiyyeeffatan haa ta'u hojiiwwan keessumaa rakkoo hawaasaa furuu danda'an waan hojjetanii fi Itoophiyaa immoo tartee biyyoota addunyaa kana hiriirsisuu danda'u jedhan irratti xiyyeeffannoodhaan kan isaan hojjetan. Yeroo baay'ee akkuma uummati kaastee dargaggoonni maal godhu waa kalaqaniitu adduubatti agarsiifatan dhabanii bakka dhabanii ta'u. Achumatti mandara keessatti yookaan immoo gola keessatti dhokatee jalaafa. Hin beeksifatanii muuxannoo isaas warra kaan irraa isin fudhatanii ansaanis hin beeksan. Inni kun garuu carraa gaarii baneera. Kanaaf dargaggoonni bakka sanatti waan isaan keessa jiruu fi waan hojjetanii Itoophiyaadhaaf bu'aa buusuu danda'a jiran bakka sanatti kan isaan fidanii argisiisaa jiranii dargaggoota tokko illee gaafa nuti sinne bakkeen akkanaa argamuun carraa hojii qofa miti. Mana barnootaas ta'uu danda'a. Itoophiyaaf qofatu hin taane immoo ardii Afrikaa walitti dhufuu keessatti qooda guddaa qabaadha kan isaan kaasan. Namni waan qabu utuu hin taane waan dhabe kan inni ilaalu yeroo baay'ee. Fakkeenyaaf amma haala qilleensaa fudhatte amma Finfinneen eessumatti namoonni amma iddoo biraatti dhufanii eessumatti argamuu hin danda'u. Qabeenya uumamaa soo ta'e qabeenya uumamaa hedduu qabna. Garuu qabeenya uumamaa qabaachuun qilleensa gaarii qabaachuun immoo dorgomaa yookaan immoo filatamaa hin taasisu. Inni kun yaada irraa kaa fakkeenyaaf amma hooggantoonni biyyaa yaada gaarii fidanii yaadni kun immoo akka inni gara hojiitti jijjiiramuuf gara qabatamaatti jijjiiramu taasisaniiru. Yeroo baay'ee amma biyyoonni Afrikaa akkuma atu kaaste seenaa gamtaa Afrikaa keessatti biyyi kun iddoo guddaa kan isheen qabdu waan guddaa nurraa eegu. Garuu bakka sanatti argamaa turre waan jedhu immoo gaaffiidha. Cichoomnee dirqamumaanii lakki as ta'uu qaba jennee amma mootonni darban mormaa turan malee loojikii adda addaa kaasne fakkeenyaaf amma waan infraastiraakcharii wajjin wal qabatee bu'uuraalee misoomaa wajjin wal qabatee bakka teessoo yookaan immoo faasilitii adda addaa wajjin wal qabatee waan madaalu miti baay'ee biyyoota Afrikaa bakkeewwan turizimii hedduu misoomuu dhabuun wajjin wal qabatee biyyoota Afrikaa amma magaalota adda addaa yoo fudhanne fakkeenyaaf amma faasilitii gaarii qabu. Garuu Itoophiyaan immoo utuu haala gaarii jiru utuu namni hojjetu jiraachuu jiru qabeenyatu jiraatu amma nu eegan sana miti. Garuu amma kun xumuramuun isaa fakkeenyaaf cichoominaanii warreen kana xumuru kan mootummaan kana xumuru tokkoffaa konfidensii uumaaf konfidensii jechuun jechuudha. Waa jalqabnee piroojeektii guddaa piroojeektii akka Afrikaatti akka addunyaa dorgomaa ta'e ijaaruu dandeenyee erga ta'eeti piroojeektoonni waan kan salphaadha jechuudha. Maaluma jechuudha. IMF yeroo darbe hooggantoonni dhuftee kan isheen ilaalte kan appreciate gootee deemte waan ajaa'ibaa. Isaan kanaafuu ofitti amanamummaan piroojeektii kamiyyuu hojjennee ofii keenyaan jechuudha utuu hin kadhatiin yookaas immoo utuu harka namaan ilaaluu ija namaan ilaaliin hojjechuu dandeenya waan jedhu barsiisaa jechuudha. Kan biraan abdii namatti tola. Fakkeenyaaf lammiileen baay'ee namoo dhaqanii daawwatanii kun dhuguma Itoophiyaa keessa jira. Itoophiyaan mootummaan kana hojjechuu danda'a erga ta'eeti booriftaa waan addaan nu ga'uu danda'a hojjetamuu danda'a waan jedhu abdii namatti tola jechuudha. Biyyoonni Afrikaa biyyi kuni unuuf gamtaa Afrikaa jiraachuu fi abdiidha jedhanii akkuma kaasan abdummaa ishee kana immoo hojiitiin argisaa jirti waan ta'eef bakka nu eeganitti argamaa jirra jechuu barbaadeen. Keessumaa kan zallaqanii amma kaasirratti hariiroon obbolummaa biyyoota Afrikaa gidduu jiru akkaataa kamiin cimuu danda'a fi wannumti Itoophiyaa fi biyyoota Afrikaa walitti fiduu jedhu kun maali? Wanni jedhu olaallee achuma keessatti wanni ati argitu fakkeenyaaf alaabaan biyyoota Afrikaa hundi isaaniidha kan jiru. Giddugala kana keessa. Giddugala kana keessa. Giddugalli kun giddugala Itoophiyaa yookaan immoo konvenshinii kun jechuudha. Addis International Convention Center jedhamu iyyuu malee kanneen biyyoota Afrikaas haa ta'u sadarkaa idil addunyaatti tajaajila kennuu danda'ani wanna ta'eefidha. Kana jechuun maaliif waan guuttachuu qabu hunda guuttatee. Guuttatee ragatii ta'eef. Tokkoffaa alaabaan biyyoota Afrikaa kun achi keessatti fannifamuu mataan isaanii obbolummaan hariiroon obbolummaa Itoophiyaa fi biyyoota kana gidduu jiru hagam antummaa jechuudha antummaa argeessuu tokkummaa wanni jedhu akka itti dhaga'amu taasisaa jechuudha. Anis keessan jiraa'edha. Lammaffaa biyyoonni Afrikaa kallattiiwwan garaagaraa irraa dhufan maaliif biyyoota ollaa kennaa hedduutu jira yeroo gabaabaa keessatti dhufanii daawwatanii itti fayyadamanii deebi'uun hin danda'ama. Muuxannoolee isaaniif ta'a. Muuxannoo isaaniif ta'uu danda'a jechuudha. Akkaataa kamiin fakkeenyaaf sharafa alaa argamsiisuu keessattis qooda guddaa qaba wanni nuyi dagachuu hin qabne. Kun kallattii lamaan tokkoffaa daawwattoonni biyyoota garaagaraa irraa dhufan sharafa alaa kan isaan kaffalanii daawwatan. Lammata achitti kan itti dhiyeessitu bittaadhaaf gurgurtaadhaaf meeshaalee qabduu fi oomisha qabdu dhiyeessuu dandeessa. Bakka kanatti hin gurgurta yoo ta'e
sharafa biyya alaa argachuu dandeessa. Dinagdee biyyaa keessatti kallattii kanaanii gumaacha mataasaa taasisuu ni danda'a. Turizimiidhaan akkamiin kan jedhu kaasuu dandeenya. Isa dhagaama. Keessumaa sharafa alaa argamsiisuu jalqabatee tokko turizimiidha. Turistoonni alaa fi keessaa gaafa dhufanii waan kana daawwatan achi keessaa waan bibbitatan qabu, waan itti fayyadamu. Maaliif hoteelonni, riistooraantiiwwan, baankonni, suuqiiwwan bakka gidduu gala daldalaa sadarkaa isaa eeggate jenneerra waan ta'eef adii fi gurraachi biyyoota bakkee irraa dhufan gidduu gala kana itti gammadaadha kan isaan daawwatan. Maaliif iddoo dhaabbii qaba, ciisicha siree sadarkaa isaa eeggate qaba. Maaliif waan hundumaaf guutateera. Gidduu gala konveenshinii idil addunyaati erga jennee waan addunyaarraa gidduu galoonni akkasii ijaaraman qabaatan yookaan immoo guuttachuu qaban sadarkaa isaa kan eeggate kan guuttatedha. Qulqullinaan waan hundumaan. Kanaafuu namoonni alaatii dhufan ni daawwatu, ni bibbitatu, achi keessa boqotu. Ni bubbuutatu turanii deebi'u haala qilleensaa mijataa qabna jenneera. Asiitii qorannoof qo'annoodhaan namoonni yommuu dhufan meegaan piroojeektii akka isa fakkaatu godambaan muuziyeemii injifannoo Adwaa kana qorannoodhaaf namoonni dhufan jiru biyyoota addunyaa bakkeerra. Maa inni akkamitti injifannoo kana galmeessifte? Gurraachi adii akkamitti mo'ate? Icciitiin duuba jiru maali? Tokkummaan isaanii maali? Dandeettisan isaan kun dhaqanii wal deeggaru jechuudha. Piroojeektoonni meegaawwan piroojeektoowwan kun. Galli konveenshinii kun sharafa alaa argamsiisa gaafa jennu turistoonni hedduun dhufanii ni daawwatu. Kaan daldala isaanii warri biyya alaatti investoroonni gurguddoon asiitii waa bitanii gara bakkeetti baasan dhufuu danda'u. Aansaanii qabeenya wal keessa interchangeably wal jijjiirraan maallaqaa guddaan ni taasifama ni daawwatama jechuudha. Kana yommuu jennu carraan hojii bal'aanis in uumama kana hojii wal qabate. Carraa hojii bal'aa. Achi keessatti maaliif biyya tokkodha kun hektaara 40 jenneerra wantoonni achi keessa qulqulleessituurraa kaasee hamma sadarkaa hooggansaatti mana sana keessa jiru carraa hojii bal'aa lammiileef ni uuma. Maqaa gaarii Finfinnee ijaaruu qofa miti maqaa biyya ijaaruu keessatti beeksisuu keessatti iddoo guddaa qaba. Isa jedhu kaasuu dandeenya. Biyyoonni Afrikaa hundi isaanii alaabaa isaaniitti erga jedhameeti. Giddugalli kun ni ilaallata an keessaan qaba abbummaa isaa itti dhaga'ama jechuudha. Emotional attachment qabaachuudha. Emotional attachment qaboo ta'ee namichi kun maqaa gaarii yookaan immoo immeeji gaarii kan inni fudhatee deemu aantummaa gaarii fudhatee deemaa jechuudha. Gaafa deemu gaafa namatti yookaan immoo gaafa dhaqee biyya isaatti namoota biratti promote godha jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee waa tokko beeksisuu fi gochaan kan caalaa hojii dippiloomaasii cimaatiin hojjetama. Hojii qabatamaatiin jechuudha. Qabatamaatiin argisiisteetta yoo dubbatte namni fakkeenyaaf trust gochuu danda'a dhiisuu danda'a. Si amanuu dhiisuu danda'a. Inni argee garuu inni kun garuu qabatamaatiin erga argeeti qabatamaatiin arguu duwwaatu hin taane bifa Afrikaatiin Afrikaanota bakka bu'uu danda'u. Bakka bu'uu danda'u. Sadarkaa idil addunyaa kan eeggate galma barbaachisu hoteela barbaachisu faasilitii barbaachisu qaba ta'uunsaa inni kuni namoota biyya alaa akkaataan deddeebanii daawwachuu danda'an akkaataan fakkeenyaaf inni ijoo ta'uu danda'a yookaas immoo mootummoota adda addaa ta'uu danda'a konferansonni garaagaraa egzibishinoonni garaagaraa agarsiisonni aadaa kallattii kanaanii bakka sanatti maal geggeeffamuu danda'a jechuun kun immoo galii biyya keessa dabaluu keessatti akkasumas immoo biyya beeksisuu keessatti illee iddoo guddaa qaba. Inni kun yoo fudhanne galii inni arra nuuf galchu duwwaatu hin taane dhaloota walitti hidhachuu dandeenya piroojeektoonni akkasii fakkeenyaaf piroojeektoonni gurguddoon akkasii kun dhaloota irraa utuu hin taane across generation kan isaan deeman ka booriif ijaaraa Itoophiyaa boorii ijaaraa jechuun suma kana jechuudha. Mangee asirratti galii dabaluu hojii wal qabate turizimiin gaafa yaa'insi turizimii baay'achaa deemu dippiloomaasii cimaan gaafa ittiin hojjetamaa deemu maaltu ta'a galiin magaalaa biyya tokko guddachuu danda'a. Galiin biyyaa dabalaa hin guddata diinagdee keessatti shoora olaanaa taphata. Inni kun akkamii isa jedhu xumuraa godhannee gara xumuraatti finna sagantaa. Hayyee egaa keessumaa giddugalli kun gama dinagdee biyyaa guddisuu keessatti gahee akkamii qaba wanna jedhu kan kaasaa jirru. Lammata maaliif sharafa alaa argamsiisuu keessatti wantoota garaagaraadha kan kaasuu dandeenyu. Fakkeenyaaf guyyaa guyyaatti giddugalli kun nama meeqa keessummeessuu danda'a? Akkuma sila kaasaa turre namoota fakkeenyaaf iventii tokkoof yookaan immoo taatee tokkoof haga nama 50 keessummeessuu danda'a jenneetu kan kaasaa turre jechuudha. Namoonni 50 al tokkotti bakka sana seenan maallaquma 10 osoo baasee yeroo tokkotti maallaqa hagamii argachuu dandeessa. Kan namni tilmaamuu danda'u jechuudha. Galmi walgahii tokko bakka sanatti har'a nama 10,000 yookaan nama 5,000 keessummeessa taanaan hagam argachuu dandeessa. Dinagdeen koo kanaan kan madaalamu waan itti baastuu fi nama bakka sanatti argamurraani kaatee madaaluu dandeessa jechuudha. Lammata fakkeenyaaf
sabaaf sablammoonni uummattoonni biyya kana keessa jiran biyyi keenya Itoophiyaan akkuma beeknu hundeen baay'ee bal'oodha. Bakka hunda geessee daawwachuudhaaf haalli simi jechuu dhiisuu danda'a. Bakka kanatti garuu qabeenya biyya kana keessa jiru ogummaa biyya kana keessa jiru yoo bakka kanatti fiddee argisiista ta'e madda dinagdeedha jechuudha. Namni bakka hedduu imaluu fi qabuu fi haala mijataan arganne bakka kanatti daawwachuu danda'a. Galiitu galee jechuudha. Kun immoo deebi'ee dinagdee biyyaa utubuu keessatti rakkoo carraa hojii gam tokkoon furuu keessatti shoora olaanaadha kan inni qabu jechuudha. Kanaaf gama kanaan kallattii dinagdee biyyaa utuba gaafa jennu akkasumatti lafaa kaanee osoo hin taane bor waan inni buusuu danda'u kan carraan hojii achi keessatti namoonni hojiiwwan garaagaraa irratti kan isaan bobba'anii jiran fudhachuu dandeenya. Fakkeenyaaf tajaajiloonni achi keessatti kennaman mana baankii irraa kaaseetu kan inni jiru. Isaan kun dinagdee biyyaa akkamiin utubuu danda'u? Wal jijjiiraan maallaqaa bakka sanatti gaggeeffamuu danda'udha. Isaan kun faayidaa akkamii kennu? Kaafeewwan garaagaraa achi keessatti kan isaan banamanii jiran. Isaan kun dinagdee biyyaa keessatti coba akkamii qabudha kan ilaalamuuti qabu. Dinagdee biyyaa utuba gaafa jennu tokkoon isaanii waan galchan gatii qabaniif jechuudha. Akka waliigalaatti yoo kaasne gidduu galli konveekshinii idil addunyaa addis gama maqaa gaarii biyyaa ijaaruu keessatti dippiloomaasii cimaatu ittiin hojjetama. Gaanfa Afrikaa irrattis ta'e Afrikaa irratti akka addunyaatti jechuudha. Itoophiyaan jijjiirama keessa jirti. Sadarkaa Itoophiyaan har'a irra jirtu qabatamaan kan agarsiisu. Edaa jijjiirama guddaa guddina diinagdee guddaa galmeessaa jirti biyyi kuni. Warra alaa miti. Warrumti keessaa aartistoonni dhaqanii daawwatan. Namoonni abbootiin gadaa harooliin siinqee abbootiin amantaa dhaqanii daawwatan waan ajaa'ibaatti jedhanii gaafa odeeffannoodha oduudhaan qabatamaadhaan sadarkaan biyyi keenya irra jirti sadarkaa kanarra jirti guddina qabatamaa galmeessaa jirraayi numniidha kana fakkaannaayi asuma taa'anii jechuudha kan hin argine kanaaf giddu galichi akka banaa ta'ee namni akka daawwatu qabeenya isaa akka ta'u qabeenya dargaggootaa across generation jennee jira. Dhaloonni duubarraan dhufu kan kootee asseetii guddaa keessa kan itti tajaajilamu kan keessaa beekumsa waraabbatu beekumsa isaa itti iddootti dhaqee agarsiisu. Kuni giddu gala ajaa'ibaadha. Kunoo maal hojjeta gaafa galii galchaa deemu kan akka kanaa piroojeektii gurguddaa hojjetaa deema. Inni galu kun diinagdee biyyaa keessatti cophaa deemu gaafa galchaa deemu giddu galawwan akka kanaa piroojeektiiwwan gurguddoo kabiroo kallattii adda addaatiin jijjiirama guddaa agarsiisaa hojjetaa deemta jechuudha. Kun qabatamaan diinagdee biyya kanaa kan utubuu fi kan guddisu diinagdee biraaf illee balbala banaa kan deemu. Turistoonni bal'inaan gaafa dhufaa deeman carraan hojii bal'aan keessatti uumamaa gaafa deemu sharafni alaa gaafa argamaa deemu galiin biyyaa fi galiin magaalaa gaafa guddataa deemu isumaan deebistee immoo hojii biraa wal hojjetaa jechuudha. Keessumaa immoo biizines daldaltoonni keenya investoroonni keenya biyya keessaa biyya alaa jiran dhufanii waan guddaa achirratti hojjechuudhaan irraa fayyadamoo ta'uu isa jedhu kaasuu fi yeroo tokko hubannoo dhabuurraas ta'uu danda'a yookaan immoo arguu dhiisuu ta'uu danda'a. Namoonni fakkeenyaaf amma waan hojjetamaa jiran kana hin beekne tariiti waan kana waan dubbannu kana dhugaatti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Namni kallattii hundumaatiin qabeenyi kun utuu piroomoot ta'e utuu beeskifame namni immoo akkuma sida jettan bana argateeti namni danda'u utuu dhufee daawwateeti qabatamaatiin arguu danda'a jechuudha. Dhaabbanni yookaan immoo galmi kun qabeenyi kun qabeenya akkamii akkana ta'e dhuguma Itoophiyaatti hojjete moo biyya biraatti hojjete waan jedhu jechuudha gaaffii waan ta'eef. Kanaafuu beeksisuu wajjin wal qabatee akkasumas immoo namoonni akka daawwatan wajjin taasisuu wajjin wal qabatee. Inumaayyuu beeksisuu kana kan biyya keessaa qofaan otoo hin taane akkuma idil addunyaattu miidiyaawwan idil addunyaa kan immoo miinsi kallattiiwwan argamuun akka idil addunyaatti giddugalli kun beekame. Kan qabdu yoo beeksiste Globally beekame gaanfa Afrikaa kanatti akka addunyaattis dhufanii konferaansiiwwan adda addaa karaa bilisaa fi firii ta'e yookaan immoo karaa waan tokko toosaan rakkisiin amma dhaabbii konkolaataadhaa iddoo buufata xiyyaaraatti dhiyoo jirannee geejjibaaf iddoo mijataatti argama. Industiriiwwan boolee lammii sana cinatti argama. Waan barbaadanii fi mijataa waan ta'eef Finfinneen immoo akkuma idil addunyaattu iddoo filatamtuu waan taateef akka akrosa akka addunyaatti idil addunyaattu otoo beeksifame irratti hojjetame inni jedhu kuni waan gaariidha wanti dabaltuun qabdu ta'e gara xumuraatti finna. Egaa waan gaarii kaastani keessumaa piroojeektoonni hojjetaman beeksisuu kunuunsuun itti fayyadamuun karaa hawaasaati. Mootummaan si hojjeteera itti fayyadamuun immoo kan kutaalee hawaasaa garaa garaa ta'a jechuudha. Hooggansi jijjiirama 7-24 hojjetee aadaan hojii jijjiirameera. So itti fayyadamuuf 7-24 akkamiin qophaa'uu qabnaadha. Amma wanni namni irratti hojjechuu qabuu fi xiyyeeffannoon kana booddee ta'uu qabu. Piroojeektoonni magaalaa Finfinnee keessatti hojjetaman hedduun isaanii piroojeektoonni gurguddoon haala mijataa kan qabanidha. Fakkeenyaaf magaalaa kana keessatti olaalte ibsaan sa'aatii 24 boba'aa bula. Sa'aatii 24 hojjechuu. Kun dirqama ta'eera.
Dhaabbilee daldalaa hundi akkasitti bobeessan. Kanaaf nu hojjetaa jirra haga sana wanni jiru namni kallattii sanaan yoo ilaale dinagdee biyyaa keessatti kan inni jijjiirama fiduu danda'u namni biyya alaa dhaqee sa'aatii 18 hojjennaadha. Maaf Itoophiyaa keessatti sa'aatii 14 waan mootummaan ofiisaa 724 jedhee hojjetu kana nuyi immoo hojjennee irraa jijjiirama barbaachisu san fiduu hin dandeenyu wanna jiru. Aadaan hojii caasaa mootummaa biratti mul'ate kun kutaalee hawaasaa tokko tokko biratti mul'achuu qaba. Dhaloota ijaaruun kan danda'amu akkuma mootummaan kaasu dhaabbilee ijaaruutiin jedhan. Namas lammiilee ijaaruun kan danda'u tokkoffaa sooftiweerii isa yookaan immoo amala isaa jijjiiruun dirqama jechuudha. Keessumaatti amala dargaggootaa keenya irratti hojjechuun dirqama kallattii kanaan. Fakkeenyaaf amma hundumtiyyuu yoo hojjedhe jijjiiramuu hin danda'a kan jedhu kana qabachuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf carraan hojii hin jiru maal jechuun namni tokko tokko waanuma carraa naannoo isaa jiru dhiisee jechuudha kan biraa ilaaluutu jira. Kanaafuu ani maalan godhe maalan raawwadhe maal keessan jira akkamitti yaadaan jira. Namni odiitii of gochuu qaba jechuudha lammiin tokkoon tokkoon fakkeenyaaf yoo hojjette ammuma dhamaate ammuma waa ifaajje kan argattu malee manatti siin dhufu. Kanaafuu deemsa kaleessaa wajjin wal dorgomsiisaa yeroo hundumaa nan jijjiiramachuu danda'amu maal gochuun qaba kan jedhu kana kallattii kanaanii akkuma tuu kaasite amma tajaajila baay'ee iddoo mootummaatti darbee rakkoonaa jiraatu malee jijjiiramatti jira iddoo baay'eetti. Isa kana gara nama dhuunfaatti illee fidatee biyya jijjiiruu keessatti ga'ee yookaan immoo gumaacha mataasaa taphachuu qaba jechuudha. Egaa waan baay'ee gaariidha kan nuti kaasne keessumaa meegaawwan piroojeektiiwwan kun aadaan piroojeektii yeroo qabametti saffisaaf qulqullinaan xumuruu kun Finfinneen aadeffatteetti. Kun Finfinneerraa magaalonni biroo akka biyyaatti illee kutaalee biyyaa hedduun waan guddaa baratu jennee abdanna. Gidduugalli konveenshinii idil addunyaa Addis waan guddaa nama barsiisa. Keessumattuu bakka beekumsi keessaa waraabamudha. Industiriiwwanii fi galteewwan oomishaa biyyi kun qabdu bakka itti beeksifamu bakka itti daldalamu gidduu gala daldalaa guddaa biizines seenterii ta'a. Dippiloomaasii cimaan itti hojjetama. Sharafa alaa turizimiidhaa fi madda galii hojii wal qabsiifne waan baay'eedha kan nuti kaasne meegaawwan piroojeektiiwwan magaalaan Finfinnee yeroo qabametti jalqabamanii xumuraman kun aadaan kun maal fakkaata maaltu irraa baratama maal immoo fidee dhufa guddina hawaasa diinagdee hojii wal qabatee jijjiirama akkamii fidee kan jedhu ardaa gaazexeessaa keenyaan kan isin biraan gahaa turre egaa ardaa gaazexeessaa keenya kan miilanaa kanumaan xumurraa Mangashaa Dargee Zallaqaa ol jirra anis Abdiisaa Fufaa ogeessota istuudiyoo mara wajjin ta'uudhaan ardaa keenya isin biraan geenye torban mata duree biraatiin kan walitti deebinu ta'a torban gaarii.